Ani amma gara biyyaa galuuf injiraaroo gabaabaa keessatti galuuf garuu waan rifeensa kanaa gaaffii natti ta'ee jira. Ofirraa kukkutuufis dhiituufis rakkoo yookaan gaaffii keessa galee jira. Maal nuuf fayya? Maalumatti yoo fayyadamne furmaata warri jettan mee isin maaltu duubaan isin ari'a? Duubi keessanii maaltu isin ari'a? Fiiganiidhaa fi dura hin baanii. Isa teelaa ofii fiiguutu nama dura darbuu danda'a. Dura fiiganii bakka yaadan hin ga'ani waan ta'eef viidiyoon har'aa kun immoo viidiyoo daqiiqaa 9-10 kan hin caalle yoo baay'ate. Kanaafuu haga xumuraatti dhaggeeffadha. Irra caalaan keessan viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffachuu dhabuun keessan gaaffii isin na gaafatta waanuma viidiyoo keessatti dubbadhuuf nagaaleen irraanfanni bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii jecha. Ani kunoo nagaa kooti. Gaaffiin keessanii tokkommoo maa inni roosmerii gogaan ni ta'a ni jettan eeyyan ni ta'a. Gogaansaas ji'ansas garaagarummaan qabu akkuma yeroo baay'ee dubbadhu. Kun akkuma asirratti argitan daqiiqaa muraasa keessatti kan hojjetachuu dandeessan dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko salphaadha. Kun akkuma asirratti argitan warri mooyyee qabdan yoo mooyyeen qabaannes waan qabaniin gabaabaa waan ta'eef harka keessan irratti sukkumtanii itti fayyadamuu dandeessu. Rakkina tokko hin qabu. Roosmerii gogaa fi qurunfudii haala kanaan walitti tumuudhaan erga zayitiitti naqxanii booda akkuma yeroo hunda isiniin jiru kunoo bakka kanatti bishaan ho'aa jalatti danfisaa keessa galchitanii istiin godhachuu dandeessu. Kun yoo baay'ate daqiiqaa tokko haga 5 jidduu kan isinitti fudhanne isa booda daqiiqaa 30 miniitii as keessa tursitu jechuudha. Maaliif akka ho'uufi ho'inni kun tokkoffaa kan inni fayyadu zeenzeetuunii warri fayyadamtanii osoo isin kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e inni suni harri namatti fidaa jechuudha. Namni kamuu gaafa zeenzeetuunii kan itti fayyadamtanii keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa hartanii ho'istanii akkasittiin itti fayyadamuu qabdu isiniin jechuu barbaadeni. Bakka kanatti gaaffii keessaniif deebii taa'ee kana yaadu roosmerii gogaan ni ta'a ni jettanii eeyyen sirriitti ni ta'a. Roosmerii gogaanii ji'aansas gogaansaas tokkuma waan ta'eef warri rifeensa akka kanaa garda addaa jajjabaataallee qabdanii argitanii haala kanaatiinidha kan isinitti fayyadamuu qabdan. Yoo akkas ta'e malee irruma keessatti ilaaltanii kan koo rifeensi duubaan rakkoo qabaa fuulduraan rakkoo qabaa maalan godha warri jettan ilaaltanii osoo hin taane waan argitan gara hojiitti jijjiiruun dirqama keessanii. Kunoo kana fakkaataa jalqaba irratti gaaffii keessaniif deebii kan ta'u itti aansuun immoo kunoo anis qimamiin keessanii ofii kooti wantan qopheeffadhee manaatii qabu itti fayyadamuudhaaf as kanatti immoo eegaleetiin jira jechuudha. Ani immoo kananii qopheessi amma oolii natti fayyadamuuf jiru isa kana akkamittiin akka hojjetamu kanan durallee isinitti himin ture. Kun jinjibila, roosmerii, abasuuda gurraachaa fi qullubbii adii qabaachuudha. Wanumti hafeen jiru garuu yeroo haasaa moojiinsa baay'ee waan nama rakkisu nama dhibu fakkaata garuu immoo baay'ee tokko salphaadha. Wanti afaaniin dubbatanii namatti ulfaachuu nama sodaachisuu danda'a garuu namni hojiidhaan itti siqee ilaalee baay'ee salphaadha. Isa kana egaa maaliif akkana fayyade warri hubattaniitu warri immoo hin hubanne hubadha. Keessattuu qullubbii adiinii rifeensa fuulduraanii kan dhumii adda duwwaarratti suqamu sanaadhaa fi deebisuuf gahee guddaa akka qabu kun argitanii isa keessaatii calalee jechuudha. Amma kana gatuun barbaade jalasa maaliif faayidaan isaa walitti darbee jira waan ta'eef gara qodaa qulqulluutti dabarsee amma kan inni irraa fayyadamee kan immoo ol kaawwachuuf tursiisuu barbaade. Haala kanaatiin erga kilaasikotti galee keessaatii calalee amma kana bulee ganama irraa miicuufin itti fayyadamaa jira jechuudha. Amma kana na biraatii sa'aatiin galgaladha yookaan immoo halkanidha. Waan akkasii kanan godhanii galgala yookaan halkan hirriba irraa yoon kutee malee akkuma ronda isiniin jiru naan mijatu haalli madaamiin koollee walirraa hin siidhu. Anillee ishee malee tinfaashiin qabu isheenillee ana malee hin tanaffastuu jechuudha. Kanaafuu warri gaaffii gaafatanii warri nu fayyadee jira jettanii seera qabeessa waan itti fayyadamtaniif sin fayyadee kaan immoo irruma keessatti argitanii gadi tuqxanii darbitu waan ta'eef kanan itti fayyadamu kana caalaatti hojjetachuu warri dandeessa warri yeroo qabdan warri firii taayimii qabdan hedduun keessan jirtu garuu wanta sin fayyadu hojjetachuudhaaf sochii godha yaalii godhaa isiniin jechuu fi kunugaa akkuma argaa jirtu bakka kanatti viidiyoo ilaaluu irratti isan dubbadhutu baay'ee sin fayyada waan ta'eef akkaataan itti fayyadama isaa yeroo nani dubbadhu wanta dubbadhu sirriitti wantu ta'e fayyadaa sirriitti hodhaa isiniin ja'a hedduun keessan biyyaa galuu bannaa garuu rifeensi keenya akka hin taane nu jalaa ta'ee jira. Ji'oota muraasatu nuufi ji'a 2tu naafi ji'a 3-4tu naafi kana keessatti akkam gochuu hin danda'a warri jettan sim jettanii guyyaa of jala keessanii akkas ta'a sana ta'a jechuurra yaalaatii mokkoraa ilaala.
yeroo muraasa keessatti akkan beekuu fi akkan ofirratti argetti ni hojjeta. Jijjiirama argachuu bakkattis deeffachuu dandeessu. Inni guddaan immoo isaa rifeensi dheeratee fi osoo hin taane bakkuma jirutti bareedee kalarii bareedaa qabaatee kan nama hawwatuu fi kan namatti tolu. Akkasumallee duubaa fuuldura isaas ta'e qixa lamaan isaa kan wal jalaa sin caccaalee sin jalaa caalee rakkisoo jiraate irraa kukkuttanii wal qixxeessuudhaan isa kanallee akkamittiin akka irraa kukkuttanii rifeensa keessan bareeffachuu dandeessaniif viidiyoo hedduu isaa hojjedheen jira waan ta'eef warri maatii koo taatan sirriitti ni beektu. Warri itti fayyadamaa jirtan illee jirtu. Warri haaraa taatan immoo gadi buutanii ilaaluu sirriitti hordofuu dandeessu. Wanta dhugaa akkuma argaa jirtanii ofii ka'ummaa isaa dibadhee xumuree umarratti sirriitti massaajii gochaan jira. Jalqaba haga dhumaatti hundisaa akka sirriitti qibaatii sana wajjin walii galutti. Inni kan biraan dibanni yeroo otoo miiciin duratti dibannuu fi erga miicee booda dibannu garaagarummaa qabamu tokkuma warri jettan eeyyeen garaagarummaa qaba. Isa kana garuu hunduma isaa amma isinitti himuu fi isinii galuu dhiisuu danda'u kan wal keessa isin jalaa baduu danda'a waan ta'eef viidiyoo itti irratti immoo isaa qibaatiin otoo miiciin duratti fayyadamnuu fi erga miicannee booda qibaatii akkamitti akka itti fayyadamnu kanaan duras hedduu isaa hojjedhee ture. Gadi buutanii viidiyoo sana hordofuu dandeessu. Ammas immoo fuulduratti isiniif fidaa jechuudha. Viidiyoon kollee gara dhumaatti jira. Kanarraattis ni barachuu jedhee yaada. Akkasumallee gaaffii keessaniidhaa fi keessattuu warri roosmarii gogaan ni ta'a jettan sirriitti ni ta'a. Roosmarii gogaanis ammallee radeebii kan isinitti immoo biyya keessallee ni jira jechuudha. Roosmariin kun irra caalaa isaanii wantoota itti fayyadamu hunduma isaa wanta biyya keessaa argamuu fi yeroo asii galleellee akka nu rakkisne wanti takka baratame immoo duubatti gaafa biraa deebi'anii wanti sun nama rakkisuu waan danda'uu fi ani guutummaa guutuutti waan biyya keessaa argachuu dandeenyu yeroo asii galleellee argachuu dandeenyutti fayyadamaa jira jechuudha. Isiniif immoo isaa carraan kun akka isin hin dabarre akka jedhamtanitti yeroo itti kennitanii torbanitti yeroo tokkotti fayyadamuudhaan haala kanaan rifeensa keessan tiriitimentii kan gootanidha yoo ta'e bakka itti isin deebisuu danda'a. Teenshinii isin hin qabin yookaan immoo yaada keessa hin galinaa isin jechuun barbaada. Kunoo gamma xumureetii feestaaliitti hidhee daqiiqaa muraasa tursee booda nan miicaa jechuudha. Yeroo miicullee kam akkan godhu shaamboo akkamitti akkan fayyadamu viidiyoo kanatti aanee jiru gadi buutanis ilaaluu dandeessu. Amma garuu viidiyoo koo gabaabsuu waan hin barbaaduu fi anatti isinittis akkan dheerannidhaaf akka isin hin nuffisiisne akka isin salachaane baay'ee teebisatu hin taane waan xiqqoo yoo hojiirra oolchitan ta'e baay'ee akkasiin fayyadu ofirratti waan an beeku waan an ittiin amanuu fi shakkii tokkollee hin qabu. Kana fakkaata. Gammatti wanni wajjin turtaniif hedduu ulfaadhaa. Galatoomaa warri isin jajjabeessaa hartan waliin jirtan baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Irra caalaatti immoo isinis immoo itti fayyadamtanii fayyadee jira irraa baranneetti jijjiiramnee jira yoo naan jettan anallee baay'ee natti tola. Hawwiin konni guddaan illee isa kana waan ta'eef kana isiniin jaa viidiyoo kanaan xumuraa kun haala kanaatiin feestaalii itti dheetii jira. Daqiiqaa muraasa booda immoo namni waan ta'eef viidiyoo kana laayikii sheer gochuudhaan viidiyoo biraatiin hanga deebi'utti bakka jirtanitti nagaa ta'a. Baay'ee.